Hi, barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoon keenya inni har'a gireettiin keemistirii yuunivarsiitii yeroo darbe wajjin jalqabne turre asiidis jalqabne turre jecha asiidiin waan bal'atu akkasuma immoo qormaata irratti baay'inaan waan bahuuf paartii kanatti isa kana paartii garaagaraa qooduudhaan yoo danda'ame paartii lama yookiin immoo paartii sadiin xumuresni jedhee ture. Kanaaf paartii darbe ilaalle ture. Har'a immoo kan ilaallu strengths of acids, strong and weak acid isa jedhuu fi akkasuma isaan biraatis ilaallaa jechaadha. Paartii kana jalatti kan hammataman. Viidiyoo kana keessatti bal'inaan kan ilaallu akkasuma exercise-iiwwanis ni hojjenna, example-iiwwanis ni hojjenna jechaadha. Example-iiwwan asirra jiran ni hojjenna. PDF kan argachuu barbaaddan PDF kan Telegram irraa argachuu dandeettanii PDF kan ofii kiyyaasniif qopheesse haala nama hawwatuun haala kanaan yoo dubbistan seeraan isiniif gala jedhee waa yaadeef haala kanaan isiniif qopheesse jechaadha. Yeroo baay'ee sammuu namaa kun waan colorful ta'eef akkasuma immoo bifa kanaan order ta'e waan yaadatuudhaaf baay'ee nama salphatu bifa kanaan isiniif qopheessee jira. Kanaaf hundi keessanuu Telegram irra seenuudhaan @ethio-student jettanii yoo barreessan chaanaala keenya argattanii achirraa buufachuu dandeettan jechaadha. Yookiin ammoo liinkii Telegram koomentii jala isiniif kaa'a. Koomentii jala pin isiniif godhachaadha jalqaba irratti isaan tuquudhaan achirraa buufachuu dandeettanii. Akkasuma immoo isa kana qofa osoo hin taane gaaffiiwwan hedduu achirratti isiniif gadhiisaa jira. PDFiiwwan hedduu achirratti isiniif gadhiisa. Kana booda akkasuma immoo gaaffiiwwan badhaasaas yeroo yeroodhaan achirratti waan kennaa jiruuf seentanii achirraa wantoota kanneen fayyadamuu dandeettan jedhee yaada. Kanaaf hundi keessanuu kallattiiwwan haala isin jedhe kana godhuudhaan argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf gara barnootaatti yoo deemnu inni nuti ilaallu strengths of acids isa jedhudha jechaadha. Strengths of acid yeroo jennu strong acid fi akkasuma weak acid isaan jedhaman ilaallaa jechaadha. Based on their degree of dissociation, acids are divided into strong acids and weak acids. Acid degree in ittiin dissociate ta'u kan jechaan dissociate jechaan yeroo bishaan yookiin ammoo liquiditti dabalu haala kamiin akka inni gara ayanitti jijjiiramutu dissociation jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf hydrogen chloride yoo fudhanne hydrogen chloride kana keessa elementoota lamatu jira jechaadha. Hydrogen fi akkasuma chlorine jira. Kanaafuu hydrogen plus fi chlorine minus jennee haala kanaan kennaa jechaadha. Inni kun maal jedhama? Dissociation jennee haala kanaan kennaa jechaadha. Inni kun gara jijjiiramuun isaa dissociation jedhama jechaadha. Kanaaf dissociation jennu isa kana jechaadha. Isa kanarratti degree inni ittiin dissociate ta'u kanarratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodna jechaadha. Inni tokkoffaan strong acid jennaan, inni lammaffaan ammoo weak acid jennaan jechaadha. Isa jalqabaa yoo ilaalle strong acid jennu if an acid completely dissociates in an aqueous solution, it is called strong acid. Strong acid jennuun kun kan akkamitti kan guutumaan guututti dissociate ta'udha jechuudha. Kana jechaan digriin isaa guutumaan guututti gara hydrogenii fi fakkeenyaaf hydrogen chloride kan ture kun gara hydrogenii fi gara chlorine anitti guutumaan guututti jijjiirama jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Strong acid jedhama jechaadha. Isa kan bal'inaan kutaa lama yeroo beektanis ni barattu waan ta'eef konseptii isaa seeraan hubachuu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo strong acids produce large amount of hydrogen ion. Hydrogen ion isin jedhisa kana. Hydrogen kun waan isin beekuu qabdan hydrogen jennuun kun yeroo garii H+ ta'uu danda'a jechaadha. Yeroo garii ammoo H- ta'uu danda'a jechaadha. Inni kun maal irratti hundaa'uudhaani fakkeenyaaf beezii wajjin yoo kan jiraatu taate inni kun hydrogeniin kun karaa lama ilaaluu dandeenya jechaadha. Inni kun yeroo tokko sibiila akka sibiilaatti gargaaruu danda'a. Yeroo tokko ammoo akka sibiilaatti gargaaruu danda'a jechaadha. Kana jechaan meetaalii fi non meetaaliitti fayyadamuu danda'a jechaadha. Akka meetaalii fi akka non meetaaliitti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo asiidii wajjin yeroo asiidii keessa jiru fakkeenyaaf hydrogen chloride yeroo jennu sibiila wajjin yeroo jiru akka meetaaliitti fayyadamna. Yeroo ammoo sibiila wajjin dhufu ammoo akka non meetaaliitti fayyadamna jechaadha. Sibiila isa jennu itti fayyadamna jechaadha. Kanaafuu inni strong acid jennuun kun large amount of hydrogen ion produce godha jechaadha. In aqueous solution and as they dissociate completely. Guutumaan guututti dissociate waan ta'aniif gargar waan ba'aniif jechaadha. Hydrogenii fi chlorine kun fakkeenyaaf akka example-itti fudhanne malee hedduutu jira jechaadha. Inni kun strong acid warreen jedhaman inni ilaalisan kanneen jechaadha. Kanneen altis example-in biraatis ni jiran jechaadha hedduudha. Kanaaf hydrogen ion hedduu produce godha jechaadha. Large amount dha jechaadha. Example yoo ilaalle hydrogen chloride isa tokko akkasuma inni biraa immoo nitric acid akkasuma immoo sulfuric acid isaan jennuun kun example of strong acid dha jechaadha.
completely dissociate warra ta'anidha jechaadha isaan kunniin. Their dissociation is indicated by single arrow. Siitanii yoo ilaaltan xiyya takkatti qofaa jechaadha. Xiyya tokko qofaa yoo kan mul'isu taate inni kun maal jedhama? Strong acid jedhama jechaadha. Strong acid jedhama. Maal mul'isa? Fakkeenyaaf hydrogen chloride inni jedhamu kun gara miti deema? Gara hydrogen pilaasii fi pilaas Cl minus yookiin immoo chlorine ions jennuutti dissociate ta'a jechaadha. Kanacha maayinama asitti hin argitamtun single arrow. Single arrow inni jennuun kun xiyyi tokkochi kun maal mul'isa? Wanti kun duubatti deebi'uu akka hin dandeenye mul'isa jechaadha. Gara hin deebi'uu hin danda'u jechaadha inni kun. Maaliif fakkeenyaaf xiyyi tokkochi kun yoo haala kanaan mul'ifne gara duubaatti deebi'uu hin danda'u jechaadha. Kanachaan hydrogen chloridein erga gara hydrogenii fi gara chloriniitti dissociate goone duubatti deebifne hydrogen ion plus chlorine ion kana fayyadamnee garaatti deebisuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf xiyyi tokkochi kun strong acid ta'uusaa mul'isa jechaadha. Xiyya lama yoo ta'e ammoo fakkeenyaaf haala kanaan mul'isna. Inni kun maal mul'isa? Fakkeenyaaf as A plus B yoo jenne A plus B C plus D yoo kan nuuf kennu taate C plus D fakkeenyaaf ammoo AB jedhaniis kan AB C plus and D minus yoo kan jennu taate inni kun ammoo AB'n kun garanatti erga addaan bahee booda isaan garana kanneen fayyadamnee garanatti deebisuu ni dandeenya jechaadha. Yeroo san ammoo xiyyi lamaan kun maal mul'isa? Wiikii ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Wiik asiidii ta'uu mul'isa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan qabatanii jechaadha. Kanaaf single arrow jennee jirra jechaadha. Arrow tokko qofaan mul'ifame yoo maal ta'e yoo strong asiidii kan ta'u taate jechaadha. Isaan kun akkuma reef ilaalle hydrogen chloride, nitric acid, sulfuric acid isaan jedhaman kun haala kanaan dissociate ta'an jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun hydrogen tokko maaliif ta'e as tokko qofa waan jiruuf jechaadha. As ammoo akkuma argitan asis tokkuma jechaadha hydrogen tokko as ammoo lama. Kanaafuu 2H plus jennee haala kanaan kennaa jechaadha. Inni kun yeroo balance ta'edha jechaadha. Haala kanaan kan kaa'amuu danda'u. Isa kana fakkaata jechaadha. Strong acid inni jennu. Inni biraa ammoo weak acid. Weak acid isaan jedhaman ammoo faallaa kanaati jechaadha. An acid is called weak if it dissociates only partially in aqueous solution jechaadha. Inni kun partially dha. Muraasa qofatu maal ta'a? Dissociate ta'a jechaadha. Kanachaan guutumaa guutuutti dissociate waan hin taaneef kana duubatti deebisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf partially dha. Kun ammoo strong warri jennuun ammoo maal jenne completely dha jechaadha. Weak acids release few hydrogen ion in aqueous solution jechaadha. Kanaaf inni kun maal jenne kaan irratti strong irratti high amount of hydrogen ion release godha jenne. Kan irratti garuu inni kun release kan godhu few hydrogen ion release godha jechaadha. The aqueous solution of weak acid contains hydronium ion anions and dissolved molecules of acidic of keessaa qaba jechaadha. Weak acid warri jennuun kun. Example of weak acids are example isaanii isaan sadan kan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf acetic acid inni jennu isa jalqabaa kana jechaadha. Ogummaa isaa isa kana fakkaata. Oxalic acid inni jennuun ni jira. Akkasuma immoo carbonic acid inni jennuunis ni jira jechaadha. Sadan kunniin teekisiirraa isiniif fide isaan kanneen teekisiirraa fuudhachaadha. Isaan kunniin warra weak acid jalatti ramadamanidha jechaadha. This acid is dissociate only partially as indicated by the double arrow. Inni kun ammoo double arrow dha. Kun ammoo maal jenne single arrow jenne. Kun ammoo double arrow dha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan garaagarummaa isaa qabatu qabdan jechaadha. Inni kun acetic acid inni jennu kun ammoo dissociate yeroo goonu asitti hydrogen takka maaliif tokko ta'e isii takkatti tan uffatu dissociate ta'a jechaadha. Kan asii kana dissociate hin gootan sadii asii jirtu hin tuqamtu jechaadha. Isiin sun akkuma jirtutti isii as dhumaa kana qofaa jechaadha dissociate kan taatu. Kanaafuu haala kanaan dissociate goona jechaadha. Inni kun ammoo asitti yoo agartan ammoo 2 kilaasiidha jechaadha. Asitti ammoo hydrogen kanatu lamaan isaatu dissociate ta'anii jechaadha. Dissociate ta'an lamaan isaaniitu. Inni biraa ammoo kana irrattis yoo ilaaltan haala kanaan tuuta jechaadha. Inni kunis kanaaf isa kanarratti haala kanaan qabatu qabdan. Inni kun dhuma irratti yoo hydrogen kan jiraatu bifa kanaan hydrogen santu dissociate ta'a jechaadha. Asitti ammoo 2 minus 1 minus 2 minus maaliif jenna? Asitti hydrogen lama waan ta'eef fakkeenyaaf asitti lama goona jechaadha. Asitti akkuma argitan lama waan ta'eef lama goona. Asitti tokko waan ta'eef
tokko jechuudha. Maayinasii kuubuun maayinas jechaan maayinas waan jechuu dandeenya jechuudha. Garaagarummaan qabu inni kuni. Inni biraa immoo organic acids which contains the acidic carboxyl group yookiin immoo COOH generally weak acid dha jechuudha. Generally weak acid jalatti warrambanidha jechuudha. Carboxylic group warri qaban COOH warri of keessaa qaban jechuudha. Inni taan immoo concentrated and dilute acid isa jennu. Concentrated and dilute acid inni jennuun kun ammoo maalin ilaalla? Kan jalqaba maalin ilaalla jennee degree of dissociation dhaan ilaalla jenna. Isa kana ammoo concentrated and dilute isa jedhu kana haala kamiin ilaalla? Bishaan keessatti fakkeenyaaf yookiin ammoo aqua solution keessatti yeroo daballu hamma isaanii irratti fakkeenyaaf asidii tokko fuunee bishaan keessatti yoo daballe fakkeenyaaf hammi bishaanii kun bishaan fakkeenyaaf watariin jechaadha. Watariin parsantii 80 yoo jenne asidiin parsantii meeqa ta'a? Parsantii 20 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo watariin yeroo itti guddatu kana fakkeenyaaf kamtu guddaadha? Watariin baay'ee guddaa waan ta'eef daalii jennaan jechaadha. Daalii jennee ibsina jechaadha. Akkasuma immoo isa kan yoo wal jira fakkeenyaaf isuma kanaas asidiin keessa ni jira. Watariin parsantii 20 akkasuma immoo asidiin ammoo parsantii 80 yoo ta'e parsantii 80 yoo ta'e inni kun ammoo concentrated jedhama jechuudha. Concentrated jedhama jechuudha. Inni kun solutionii fi solute waan jedhamu jira jechuudha. Isaan kun solute inni jennuun kun fakkeenyaaf asidiin solute jedhama jechuudha. Solution inni jennuun ammoo watarii kana jechuudha. Solutioniin yoo parsantii isaa guddaa ta'e dilute jennaan jechuudha. Solutioniin ammoo ammauntiin isaa yookaan xiqqaa ta'u taate maal jennaani concentrated jennaan jechuudha. Inni kun parsantii ofumaa fi akkanuma isin fudhadhe malee isa kana parsantiin muraasaanis yoo wal caalan fakkeenyaaf 51 fi 49 yoo ta'an 49 yoo ta'an 51 fi 49 yoo ta'anis inni kun fakkeenyaaf immoo watariin parsantii 51 yoo ta'e dilute jedhama jechuudha. Ammas dilute jedhama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan parsantii isaa ilaaluudhaan dilute jedhamu concentrated dha isa jedhamu ilaaluu dandeettanii jechuudha. Concentrated the term is concentrated and the dilute are used to describe the relative amount of acid present in a given solution jechuudha. Amount acidii maal keessatti argamudha? Solution keessatti argamudha jechuudha. Solution keessatti argamu solution jennu watarii ta'uu danda'a yookiin ammoo dhangala'oo biraatis ta'uu danda'a jechuudha. Asitti amma isa lamaan kanneen seeraan dabarfachuu qabdanii a concentrated acid has relatively large amount of solutes dissolved in the solvent. Solvent in jennu solution yookiin ammoo watarii jechuu dandeenya jechuudha. Solutiin yoo guddaa ta'e concentrated jennaan jechuudha. Dilute jennuun ammoo small amount of solute yoo qabaate yookiin ammoo solventiin baay'ee guddaa yookaan ta'u taate jechuudha ammauntiin isaa. Both strong acid and the weak acids may be concentrated or diluted depending on the number of moles of acid present in it. Fakkeenyaaf inni strong jennu yookiin concentrated ta'uu danda'a yookiin ammoo diluted ta'uu danda'a jechuudha. Maal irratti hundaa'e number of moles of acid present irratti number amount yookiin ammoo lakkoofsa moolii kan argaman irratti hundaa'uudhaan concentrated ta'uu danda'a yookiin ammoo diluted ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma weaknis lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu strong waan ta'eef qofa concentrated jechuu dandeettanii jechuudha. Ammauntii yookiin ammoo number of moolii irratti waan hundaa'uuf jechuudha. Inni ta'an immoo kan nuti ilaalu precautions in handling acids. Of eeggannoowwan yeroo acidii olii gad oofnu yookiin ammoo acidii fakkeenyaaf laaboraatoorii keessatti ta'uu danda'a yookiin ammoo mana keessatti ta'uu danda'a daily life keessatti yeroo itti fayyadamnutti of eeggannaa nuti godhuu qabnu wantoota nuti fayyadamuu qabnu maalidha isa jedhu ilaallaa jechaadha. Concentrated acids are corrosive and may cause visible destruction or irreversible alterations to living tissues by chemical actions as a result of contact. Inni kun concentrated inni jennuun kun corrosive dha. Kanachaan baay'een corrosive inni jennuun kun baay'ee hamaa kan ta'edha jechaadha. Kanachaan miidhaa kan geessisuu danda'udha jechaadha. Baay'ee ulfaataadha inni kun miidhaa geessisuu danda'a jechaadha. Concentrated warri jennuun maaliif asidiin ammauntiin isaa waan guddaa ta'eef jechaadha bishaan keessatti. Kanaafuu inni kun visible destruction yookiin ammoo irreversible alteration of living tissue gaggeessuu danda'a jechaadha. Kanachaan inni destruction yookiin ammoo miidhaa arguu dandeenyu mul'atuu danda'u wayii
geessisuu danda'a jechaadha. Kan jechaan fakkeenyaaf fuula nama gubuu ta'uu danda'a, mana gubuu ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa jechaadha. Wantoota akkasii gaggeessuu danda'a jechaadha. Akkasuma immoo irreversible alteration of tishuuwwan keenya maal godha alter godha jechaadha. Kan jechaan miidhaa wayii dhageessee akka duubatti deebi'uu hin dandeenye irreversible jedhuun kun duubatti akka deebi'uu hin dandeenye godha jechaadha. Kan jechaan miidhaan sun duubatti deebi'ee akka fayyuu hin dandeenye godhuu danda'a jechaadha. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoowwan hedduu yoo ilaaltanii jirtan viidiyoo wayii ilaalu ture isin TikTok irratti abbaan manaa haadha manaa isaatti asiidii itti facaasuudhaan fuula isiitti fuulli sun guutumaan guutuutti jijjiirame jechaadha. Guutumaan guutuutti fuulli gubatee akkasuma immoo afaan funyaan wantoota kanneen walitti dabalee jechaadha. Beekamu addaan beekuun baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaafuu wantoota akkanaa kanneen miidhaawwan akkanaa kanneen gaggeessuu danda'a jechaadha. Akkasuma immoo kan mana gubus jiraatu danda'a jechaadha. Kanaafuu strong acid warri jedhaman kunniin yookiin strong acid sun ta'in concentrated warri ta'an kunniin baay'ee ulfaataadha jechaadha. Of eeggannaa nuti godhuu qabnu kanaaf barbaachisaa jechaadha. Fakkeenyaaf the following safety precautions should be taken when handling acids. Inni jalqaba wear goggles, gloves and laboratory coats. Wantoota giloovii akkasuma immoo coat laboratory coat isaan jedhamu wanti jira laboratory keessatti jechaadha. Keessattuu yeroo wantoota akka asidii kanneen olii gad oofnu yookiin ammoo yeroo qorannoo wayii gaggeessinu jechaadha. Yookiin ammoo reakshinii wayii yeroo hojjennutti wantoota kanneen godhachuu qabna jechaadha. Laboratory coat isa jedhamu jira. Akkasuma immoo harkatti wanta godhatantu jira. Ijatti, fuulatti wantoota akkanaa kanneen godhachuun dirqama ta'a jechaadha. Inni biraa immoo if a concentrated acid is spilled or splashed on your body, first wash the affected part with running water and then with 10% sodium carbonate solution. Jalqaba irratti fakkeenyaaf concentrated acid in jennuun kun qaama keenya yookaan tuqaate jechaadha. Qaama keenya irratti yookaan faca'u taate maal goona jalqaba bishaaniin dhiquu qabna jechaadha. Bishaan itti naquu qabna. Bishaan erga booda maal goona 10% of sodium carbonate itti daballa jechaadha. Haala kanaan ofirraa ittisuu dandeenya jechaadha miidhaa isaa. To dilute concentrated acid, pour the concentrated acid into water, not water into acid. Maal goona concentrated acid kan ta'e maal jennee jedhu concentrated jechaan amount of acidiin baay'ee kan guddaa ta'edha jechaadha. Kanaafuu isa kana maal goona watarii itti dabaluudhaan watarii yeroo itti dabalu kana watarii itti dabalu osoo hin ta'in asiidii watarii itti daballaa jechaadha. Inni kun asiidtuu watarii isa jedhu kan seeraan qabatu qabdan. Qormaata irratti yeroo baay'ee ni gaafamte jechaadha isiin tun asiidtuu watar keessattuu entrance irratti gaafii hedduu gaafamte jirti jechaadha isiin tun. Kanaafuu asuma qabattanii deemuu qabdan jechaadha. Qormaata irratti teessii ta'uu danda'a yookiin ammoo wantoota garaagaraa irratti faayinaal irratti isin gaafachuu danda'a waan ta'eef asiidtuu watar isa jedhu kan seeraan qabatu qabdan jechaadha. Watartuu asiidii hin danda'amu. Watarii asiidiitti dabalu baay'ee dhorgaadha jechuudha. Dhorgaadha inni kun miidhaa waan geessuuf jechaadha. Asiidtuu watarii hin danda'amu jechaadha. Fakkeenyaaf watarii asiiditti yoo kan dabalu taate watartuu asiidii hin danda'amu. Kanaafuu watarii asiiditti yoo kan dabalu taate battalumatti maal godhuu danda'a balaa geessuu danda'a jechaadha inni kun. Kanaafuu maal goona asiidtuu watarii ta'uu qaba jechaadha. A2W. Isa kana fakkeenyaaf akka hin daganneef wantoota wayii isin yaadachiisu. Fakkeenyaaf warshaa wayii ni jira jenna. Warshaa wayii ni jira. Warshaadha jennee yaadnu kuni. Asammoo lagatu jira bishaan jechaadha. Lagatu jira. Amma warshaan kun maal gadhiisa dhangala'aa wayii gadhiisaa jechaadha. Dhangala'aan kun xuraawaa garaagaraa gadhiisaa jechaadha. Xuraawaan kun fakkeenyaaf asiidii ta'uu danda'a, beezii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa fakkeenyaaf asiidii jennee fudhannu. Asiidiin kun dhangala'aan as keessaa bahu kun asiidii jennee fudhannu. Gubata garaagaraa waan ta'eef jechaadha. Warshaa kana keessa inni bahu kun dhufee isa dabalama bishaan kana dabalama jechaadha. Dhufee bishaan kana dabalama. Kanaafuu warshaa irraa gara lagaatti yaa'a jechaadha. Kanaafuu warshaa keessaa kan bahu kun asiidii jettanii qabattanii watariitti dabalama jechaadha. Kanaafuu asiidtuu watarii jettanii haala kanaan qabatuu dandeettanii jechaadha. Asiidii gara watariitti dabala malee watarii gara asiidiitti hin dabalu jechaadha. Kanaafuu isa kana haala kanaan teeknikoota kana kanneen fayyadamuu qabdan keessattuu qormaata irratti warroonni yeroo qo'attan isin jalaa badu qo'attanii isin jalaa yoo kan badu taate jechaadha. Qormaata irra yeroo geettan isin jalaa baduu danda'a waan ta'eef maal gootanii bifoota akkana wantoota akkanaa kanneen qabatuu qabdanii wantoota akkanaa kanneen qabatuu qabdanii jechaadha. Gabaabatuudhaaf ani yeroo ofii kiyyaa qo'adhutti osoo namatti himee wantoota baay'ee nama kofalchisan riil waan hin fakkaanne jechaadha. Wantoota akkasiitiin qabataa ture jechaadha. Fakkeenyaaf
maal godhuu danda'a maqaa hiriyoota kiyyaatiin wantoonni qabadhanii jiran fakkeenyaaf keessattuu kutaa tokko irratti jechaadha keemsirii kutaa tokko irratti yeroo bira geettan ilaaltanii yuunit waan keessatti gara xumuraatti jechaadha maqaa namoota wayiitu jira maqaawwan sanni ordarii isaa nagaluu didee jechaan ni irraanfatan yeroo baay'ee ni irraanfatamti bakki sun qormaata irratti garuu deddeebitee waan gaafatamtu maqaa hiriyoota kiyyaatiin order godhee qabadhee ture jechaadha. Intiraansii yeroo fattamus waan sun na gargaaree jira jechaadha. Kanaafuu wantoota kana kanneen qabatu qabdan jechaadha. In it ammoo if corrosive acids are swallowed administer weak bases such as magnesium hydroxide, aluminum hydroxide. Corrosive acid in jennuun kun maal jennee jira asidii baay'ee miidhaa geessisuu danda'u jennee jira jechaadha. Asidii akkanaa kana yoo kan liqimsitan taate maal gootanii daftanii weak base dha isa kana. Weak base maal godhuu qabdanii isanitti dabaluu qabdanii jechaadha. Kana caalli liqimsuu qabdanii jechaadha. Fakkeenyaaf magnesium hydroxide akkasumas hydroxide isaan jennuun kanneen maal godhuu qabdanii daftanii fudhachuu qabdanii jechaadha. Akka inni miidhaa isin irraa hin geessine. Use billows to pipette acid instead of sucking using your lips jedha. Kana jechuun inni asidii beekuudhaaf lipsii kenna yookiin ammoo hidhii kennaan tuulee fakkeenyaaf nyaanni jira nyaata yeroo dhandhama isaa beekuudhaaf dhandhamatu jira yeroo san inni afaan kennaan nyaata yookiin ammoo hidhii kennaan. Yeroo kana ammoo maal godhuu qabna hidhii kenna fayyadamnee isa kana saaxiluu hin qabnu jechaadha. Miidhaa waan nurraa geessuu danda'u jechaadha. Kanaafuu isii tana fayyadamuu qabna jechaadha. Billoosii jedhamtu tana fayyadamuu qabna jechaadha. If an acid enters your eye, wash with water repeatedly and then consult doctor. Isa kana seera qabatu qabdan. Fakkeenyaaf asiidiin ija keenya keessa yookaan seenu taate ija keenya bishaanii irra deddeebinee dhiqatuudhaan san booda immoo maal godhuu qabna doktora bira dhaqnee waan doktorri nu jedhe ilaaluu qabna jechaadha. Isa mariisisuu qabna jechaadha. Wantoota akkanaattu ija kiyya asiidiin akkanaa ija kiyya nafee jira. Bishaan fayyadamaa jira hangammaatti. Kanaafuu wanti isinii kennamee jiraatu isiniif kenna. Kanaafuu isarraa gorsa dhaggeeffatuu qabdan jechaadha dhiitanii. Maaliif iji baay'ee sensitiif waan taateef jechaadha. Daftee iji isin baduu waan dandeettuuf kanaaf asiidiin miidhaa waan isin irraan geessuu danda'u of eeggannaa godhuu qabdan jechaadha keessattuu ija wajjin yoo wantoota wal qabatanii. In Brahmo, if concentrated acid is spilled onto clothes, immediately wash it with running water. Concentrated acid uffata keenya yoo kan bu'u taate maal godhuu qabna dafnee yeroo battalumatti jechaadha bishaaniin dhiquu qabna jechaadha.